raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Komo kona dakabai gara ko tari kabatu kanina kasani madako baradiba lubum barata mekai kaniti waregame idame trebame anuro romia fenfine no sarbani akawana bankamne akka waan gootan qabneet akka waan beekan qabneet Oromoo tuffatanii kunoo arrammoo sabbataat kunoo arrammoo sulultaat bu'uuraayyuu fi galaaniin nurraa fudhatanii seelaas maaltu jibbaa biyya dammaa faannanii arras nu gurgurachuuf lagaan qoodanii seelas maaltu jibbaa biyya dammaa faannanii nu gurgurachuuf lagaan qoodanii. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Murtoon seena qabeessa jedhame kun dhuguma gaaffii Oromoon barootaaf kaasaa ture deebisa. Xiinxala daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannawa Finfinnee qopheessituun Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu mo'anii gurmeechaa gammachuuti. Finfinnee handhuura Oromiyaa jechuun maqaan maalluuf godhaa ergaan baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Yooyaa ashamaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo qophiiwwan keenya darban keessatti waa'ee magaalaa Finfinnee daangessuu ilaalchisee dubbatamaa jiru irratti qabxiiwwan tokko kaasnee irratti haasawaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as waa'eedhuma kana irratti qabiyyee addaa Addis Istaandard irraa fudhannee akka raadiyooniif tolutti qajeelchinee isin biraan ga'uuf jirra. Daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannawa Finfinnee tolchine warri jedhan murtoo seena qabeessa jedhanii of dhaadhessaa jiru. Murtoon jedhame kun dhuguma seena qabeessa. Dhuguma gaaffii Oromoon barootaaf gaafataa ture deebisa. Xiinxala dhiyaatu kanarraa deebisaa argattu nu waliin tura. Biyya keenya hin kenninu murreedinaa. Mormii fi diddaa garaagaraatiif sababa kan ta'e dhimmi Finfinnee fi daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannessa Finfinneetiin wal qabatu akkaataa qorannoo haaraa qophaa'een daangeffamuunsaa ibsamaa turuun ni yaadatama. Adeemsi lafa daangessuu kun aanaalee magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannessa Finfinnee jala jiran hundatti kan gaggeeffame akka ta'ee fi haala bakka tokkorraa bakka biraatti garaagarummaa qabuun bakkeewwan muraasni Finfinnee irraa gara godina addaa naannessa Finfinneetti akkasumas godina addaa Oromiyaa naannessa Finfinnee irraa ammoo gara magaalaa Finfinneetti akka daangeffamanis gabaafameera.
Biiroon Kominikeeshinii Mootummaa ibsa gaafa hagayya 16 bara 2022 baaseen daangeffamni kun baroota hedduuf gaaffii uummataa ture jechuun adeemsa daangeffama daangaa bulchiinsaa qaamoleen lamaan jechuunis Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee gidduutti adeemsifame rakkoo dhimma daangaa walqabatee waggoota hedduuf uumamaa ture kan furu kan jedhu balbaloofamaa jira. Magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannessa Finfinnee gidduu daangaan bulchiinsaa ifa ta'e odoon jiraatin turuunsaa jiraattonni bakkeewwan kanaa tajaajila mootummaas ta'ee tajaajila hawaasummaa isaan barbaachisu dhabuun rakkoo fi dararaa hedduuf saaxilamaa turaniiru kan jedhus qabxii mootummaan irratti xiyyeeffate ta'uun ni beekama. Ibsichi akka jedhutti hunda caalaa weerara lafaa dabalatee gochoota seeraan alaa biroo to'achuuf olaantummaa seeraa hubachiisuu fi itti gaafatamummaa mirkaneessuuf ulfaataa ta'uu jiraattonni seeraan ala qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun maatiin bittinnaa'ee rakkoowwan dinagdee hawaasummaa fi xiinsammuutiif saaxilamuufaa hima. Kanarraa ka'uudhaan dhimma daangaa kana bu'uurarraa furuuf akka danda'amu koreen miseensota bulchiinsa magaalichaa fi godina addaa naannessa Finfinnee irraa walitti baba'aniin hundeeffamee ture qorannoo bal'aa taasiseen adeemsa daangessuu kana heera mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa akkasumas chaartara magaalaa Finfinnee bu'uureffachuun akka raawwate ibseera. Hooggansa naannoo Oromiyaa fi magaalaa Finfinnee gidduutti mariin bal'aan erga gaggeeffamee booda waliigalteen raga'amuunis ibsamaa tureera. Buraayyuuf sabbataan gamaa galaanis keenyumaa. Haa ta'u malee kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeen toora marsaa hawaasummaa feesbuukii ishee irratti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin barreeffama qabiyyee bu'uuraatirraa garaagarummaa qabu maxxansitee turte. Akka barreeffamni kantiibattii kan afaan Oromootiin qophaa'e jedhutti barootaaf deebiin otoo ittiin kennamin gangalachaa kan turee fi gaaffii uummataa ta'ee aarsaan itti kaffalamaa kan ture dhimma daangaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee gidduu ture waltajjii walootiin xumurameera. Gama biraatiin ammoo barreeffama afaan Amaaraatiin maxxanfame irratti daangaan bulchiinsaa kun naannoo Oromiyaa fi magaalaa Finfinnee gidduutti akka adeemsifame ibsite aadde Adaanechi. Kun magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa fi handhuura Oromiyaa kan taate Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti daangessuu kan ilaallatu waan ta'eef gaaffii biraa kaaseera. Naannoo Oromiyaa fi magaalaa guddoo ishii Finfinnee gidduu daangaa akkamiitu jira? Naannoo Amaaraa fi magaalaa guddoo naannichaa Baahir Daar gidduu daangaan jira. Magaalaan guddoon naannoo tokko qaama naannichaa taate otoo jirtu akka qaama biraatti daangessuun akeeka maaliitiif barbaachise kan jedhuu fi gaaffileen biroos tarreeffamuu danda'u. Daangaa bulchiinsaa kanaan kan hojjenne dallaa mitii kan jette aadde Adaanechi dhimmi daangaa bulchiinsaa kun waggoota 7 dura koree waliinii hundeeffamuun irratti hojjetamaa kan turee fi waggoota darberraa eegalee sadarkaa hooggansaatti irratti mari'atamaa turuun bu'uura heera biyyattii fi chaartara magaalaa Finfinneetiin qaamota bulchiinsa lamaan ittiin furuuf waliigalteen ragahamuu ibsite kantiibittiin kan abbaa biyyummaa Finfinnee fi daangaa irratti waldhabe qaamota bulchiinsaa lameen kana akka ta'etti ibsuun gaaficha deebisuuf akka hin jirree fi wanti qabatamaan raawwatamu faallaa dantaa uummataa ta'uu agarsiisa. Aadde Adaanechi akka jettutti murtii kanaan Oromiyaanis Finfinneenis wayita bulchanitti iddoo turan irratti akka itti fufanitti waliif galleerra. Manneen waliin jireenyaa godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee keessa galuun magaalaa Finfinneetiin ijaaraman kanneen akka Kooyyee Faccee, Tulluu Diimtuu hangi tokko jamoo lakkoofsa lamatti kan argaman gara godina addaa Oromiyaatti kan daangeffaman yoo ta'u, manneen waliinii jireenyaa naannawa Labuu Furirraa hanga Haannaa fi manneen waliinii jireenyaa Oromiyaa jedhamu dabalatee hanga laga Qarsaatti kan argaman gara bulchiinsa magaalaa Finfinneetti akka daangeffaman waliigalteen ragahamuu ibsite aadde Adaanechi. Kanaan alatti hundinuu bakkuma jirutti bulchas jedhameera. Aadde Adaanechi itti dabaluun manneen jireenya waliinii kana gara godina addaa Oromiyaatti kan daangessine ta'ullee fayyadamtoonni carraan ba'eef jiraattotuma Finfinnee ta'u. Manneen jireenyaa waliinii Oromiyaas gara Finfinneetti kan daangessine ta'ullee fayyadamtoonni carraan ba'ee fi itti fayyadamaa jiran hojjettoota Oromiyaati jetti. Qotee bulaaf barataa ilmaan Oromooti kan biyya laaf keessa jirtan kaajufti. Akkuma namuu beekuu dhimmi magaalaa Finfinnee gaaffii dhimma daangaa bulchiinsaarra darbuu fi waggoottan hedduun mormiiwwanii fi diddaawwan siyaasaa gaaffileen siyaasaa gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoo fi mormii babal'ifannaa qindaa'aa magaalattii qonnaan bultoota Oromoo lafarraa dhiibuun rakkoo sarbama mirga namoomaa rakkoo diinagdee rakkoo siyaasaa fi hawaasummaaf saaxile irratti xiyyeeffate keessummeessaa tureera. Kanaafis agarsiistuuwwan baay'ee ilaaluun hin danda'ama. Koree jedhame kanaan walqabatee waan jiru ibsuun gaariidha. Waajirri ministeera muummee waldhabdee daangaa bulchiinsaan walqabatee uumamaa ture bu'uurarraa akka furamuuf bitootessa bara 2019tti koree namoota 8 of keessatti qabu hundeessuusaa beeksisee ture. Addatti ammoo manneen jireenyaa waliinii Kooyyee Faccee bulchiinsi magaalaa Finfinnee carraa irratti baase mormii dhalchee kan ture yoo ta'u,
Yeroo sanatti mootummaan naannoo Oromiyaas iddoon kun godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinneetti akka argamu ibsuun murtii kana ifatti kuffisee mormee ture. Ibsoonni torban darbe ba'an garuu hundi hojiiwwan koree bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee irraa ijaarameen akka hojjetaman kan eere yoo ta'u, koreen kun qorannoon bal'aan heera federaalaa fi Oromiyaa akkasumas chaartara Finfinnee bu'uura godhachuun gaggeessee jiraachuusaa eereera. Dhimma kana ilaalchisee ibsi baay'een kennamus daangaa bulchiinsaa kanarratti murtii dabarsuuf adeemsa koree Abiyyiin ijaaramee ilaalchisee ibsin kennamne. Maqaan miseensota korichaas hin ibsamne. Koree namoota 8 qabu keessaa gama mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin muudamanii kan turan ministeera nageenyaa Mufaariyaat Kaamil, kantiibaa itti aanaa Finfinnee Taakkalaa Uumaa, Qindeessaa kilaastara hawaasummaa Finfinnee Indawaa Qabbixee, Qindeessaa kilaastara diinagdee Finfinnee Dr. Salamoon Kidaanee fi Tasfaayee Beejjigee yoo ta'an, gama Oromiyaa irraa pirezidaantii itti aantuu Oromiyaa Xaayibaa Hasan, Qindeessaa kilaastara misooma magaalaa Oromiyaa Ahimad Tusaa fi Qindeessaa kilaastara misooma baadiyyaa Oromiyaa Dr. Girmaa Amantee turan. Haalli koree kanaa beekamtii dhabuun kun barreeffama aadde Adaanechi kan afaan lamaaniin ergaa garaagaraa qabu kana waliin walitti dabalamee Oromoota dhimmicha hordofaa jiran yaaddesseera. Fakkeenyaaf kantiibaan magaalattii barreeffama afaan Amaaraatiin barreessite keessatti daangaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee gidduutti akka kaa'ame ibsiteerti. Oromoota magaalaan Finfinnee mataan ishii teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati jedhan biratti ammoo naannoo Oromiyaa fi magaalaa guddoo naannichaa gidduutti daangaa kaa'uun gaaffii kaaseera. Heera federaalaa seera Oromiyaas cabseera. Kana malees korichi qabatamaatti hojiitti seenee bal'inaan hojjetee akka ture wanti agarsiisu tokkollee hin jiru. Miseensota koree kanaa keessaas yeroo ammaa hojii idileerra kan jiran 4 qofa ta'utu himamaa jira. Biyya dabarsii lammiin si bannamaa qabeenya saamamne biyya maasaamamne. Mormii maastar pilaaniitiin wal qabatees agarsiistuu biraa waan ta'eef haala jiru haa ilaallu. Maastar pilaanii qindaawaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee kanaan dura karoorfameen Finfinnee gara godinaalee fi magaalota naannoo Oromiyaa Finfinnee marsanii jiranitti babal'isuuf yaadamee ture. Diddaa uummataa itti fufiinsa qabuu fi qaamolee hawaasaa hundaa barataarraa hanga qotee bulaa daa'imarraa hanga manguddoo hirmaachise waggootaaf kan qabsiise yoo ta'u, kunis dhumarratti ministeerri muummee duraanii Hayilemaariyaam Dassaaleny aangoo akka gadhiisu taasisuun bakka isaatti ministeerri muummee ammaa kun gara aangootti akka dhufu taasiseera. Mormii fi diddaan jalqabarraa kaasee barattoonni Oromoo yuunivarsiitiiwwan adda addaatti baratan dhaadannoo ijoo Oromiyaan hin cicciramtu laman taatu jedhuun mormii guddaa gaggeessaniin gatiin lubbuu namaa fi qabeenyaa itti kafalameera. Caamsaa bara 2014 keessatti qofa lubbuun namoota 11 ga'u akka darbe mootummaanuu beeksisee ture. Mormii qindaa'aa barattoota yuunivarsiitii Amboo fi jiraattonni magaalattii gaggeessan irratti dhukaasa poolisii irraa dhukaafamee lubbuun namoota hedduu darbeera. Akkasumas mormii kanaan barattoonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu 3 kan ajjeefaman yoo ta'u, yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti barattoota tapha kubbaa miilaa ilaalan irratti boombii darbatameen barattoota 70 irratti miidhaan dhaqqabeera. Yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee dhaabbilee barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hundatti mormiin gaggeeffamaa tureera. Jaarraa tokko keessatti keessattuu baroota darban keessa Finfinneen jijjiirama guddaa keessa darbiteerti. Waggoota 12 darban garuu baay'inni uummataa akkasumas kallattii hundaan babal'inni daangaa lafaa baay'ee dabaleera. Akka ragaan bara 2014 Addis Ababaa Index the Surround Oromiyaa Special Zone Integrated Development Plan irraa argame agarsiisutti waggoota 12 darban qofa keessatti magaalattii keessatti daballiin baay'ina uummata magaalattii dhibbentaa 80 kan ga'e yoo ta'u, daangaan Finfinnee ammoo waggoota 10 darban keessatti yoo xiqqaate dhibbentaa 25 dabaleera. Mootummaan uummata magaalichaa saffisaan dabalaa jiruuf tajaajila gahaa fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisu guutuuf sanaan dura maastar pilaaniiwwan 9 kan qopheessu yoo ta'u, rakkoon kun kan mul'achuu eegale yeroo maastar pilaanii misooma qindaa'aa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee 9ffaan ifa godhametti. Maastar pilaanichi magaalota bara 2018 irraa eegalee bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee jala jiran 8 jechuunis Duukam, Sabbataa, Burraayyuu, Sulultaa, Galaan, Hoolota, Sandaafaa fi Laga Xaafoo fa'aa gara Finfinneetti dabaluun bulchiinsa guddaa tokko uumuuf karoorfamuu isaatiin mormii guddaan kan mudate ta'uun ni yaadatama. Biyyaan jooteef bunaa sooretti albuudaa sirraa nyaatee dhugee ammaasitti yaada. Mormii marsaa lammaffaa baatii bitootessaa bara 2019 keessatti guutummaa naannoo Oromiyaa magaalota hedduu keessatti namoonni 10,000 lakkaa'aman daandiitti ba'uun hiriira mormii gaggeessaniiru. Mormiin kun kan ka'e erga intarpiraayiziin qusannaa fi bulchiinsa manneenii Finfinnee manneen kondominiyeemii magaalattii keessatti akkasumas godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee keessatti argaman 10,000 lakkaa'aman carraa baaseen dabarsee kennee boodadha. Hiriirtonni murtii bulchiinsa magaalaa Finfinnee hirmaannaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ala manneen kondominiyeemii Kooyyee Faccee 10,000 lakkaa'aman
carraa lootorii kompiitaraatiin qophaa'e bitootessa 6 bara 2019 baaseen jiraattota magaalaa Finfinneetiif dabarsee kennuusaa morman. Manneen jireenyaa waliinii kooyyeeffachee daangaa Finfinnee irraa ba'uun gara godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinneetti kiiloomeetira 20 fagaatee ijaaramuunsaa mormii kanaaf sababa ijooti. Mormitoonni bulchiinsi magaalaa Finfinnee aangoo isaatiin ala mootummaa naannoo Oromiyaa osoo hin hirmaachisin socho'aa jira jechuun dhaadannoo lafti keenya lafee keenyaa kooyyeeffacheen Oromiyaa keessa jira maastar pilaanii hin fudhannu jedhan qabatanii turan. Taatee kana booda waajjirri ministeera muummee ibsa bitootessa 9 bara 2019 baaseen koreen tokko daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee qoratee yaada furmaataa dhiyeessu hundeeffamuu beeksisee turus koreen hundeeffamuunsaa yeroo ibsame kun gara hojii qabatamaatti seenee kaayyoo hundeeffameef sana yeroo hojjetu mul'anne. Qorannoo dhimma daangaa amma gaggeeffame jedhame irrattis koreen bara 2019 hundeeffame kun qooda fudhachuu fi dhabuusaa ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Adeemsi daangessuu kun ija hayyuu seeratiin yoo ilaalamu heeraa fi seera akkasumas sirna federaalaa heeraan tumame kan cabsuudha. Asirratti yaada hayyuu seeraa ilaanee goolabna. Hayyuun seeraa maqaan isaanii akka eeramuun barbaanne tokko yaada addis istaandardiif laataniin adeemsi daangessuu amma gaggeeffame jedhamu kun adeemsa seeraa sirrii eegee akka hin raawwanne ibsa. Haaluma kanaan akkaataa heera mootummaa biyyattiitiin Itoophiyaan idaamaa waliigalaa naannolee biyyattiitii jedhu. Finfinneen ammoo handhuura Oromiyaa keessa jiraachuu irraa kan ka'e qaama Itoophiyaa ta'uufillee dursa qaama Oromiyaa ta'uu qabdi. Daangaa bulchiinsaa sararuun barbaachisaadha. Daangessuun ammoo adeemsa mataa isaatii qaba. Chaartarri Finfinnee bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi mootummaan naannoo Oromiyaa waliigalteen daangaa kaa'uu danda'u jedha. Haa ta'u malee aangoon mootummaa uummatarraa madda waan ta'eef dursa uummanni sadarkaan jiru irratti mari'achuu fi manneen maree lamaan irratti mari'atamuun dirqama ture. Waan qilleensa irratti aangawoonni waliigalteedhaan godhanii miti. Adeemsa daangessuu amma gaggeeffame irratti ammoo yeroon kun raawwatamuu mul'anne. Kana malees mormiiwwan kanaan dura gaggeeffamaa ture irratti kooyyeeffachee fi tulluu diimtuun xiyyeeffannoo uummataa waan argataniif isaan qofa gara godina addaatti deebisuudhaan deebiin akka deebifame fakkeessuuf kan yaadame natti fakkaata. Gama biraatiin ammoo manneen waliin jireenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa ijaare xiyyeeffannoo uummataa keessa waan hin turreef gara Finfinneetti daangessan jedha ogeessi seeraa kun. Garuu dhimmichi kan daangaa qofaa miti. Akkaataa heera mootummaa biyyattiitiin Itoophiyaan idaamaa waliigalaa naannolee biyyattiiti. Finfinneen ammoo handhuura Oromiyaa keessa jiraachuu irraa kan ka'e qaama Itoophiyaa ta'uufillee dursa qaama Oromiyaa ta'uu qabdi. Haala sirna federaalizimii irraa faallaa ta'een Oromiyaan magaalaa guddoo ishii Finfinnee hamma har'aatti bulchuu hin dandeenye. Akkaataa seera mirgoota namoomaa idil addunyaatiin yeroo ilaalamus lafti qonnaan bultootaa akka lafa duwwaatti ilaalamaatti miidhaan mirga namoomaa isaanirraan ga'u osoo tilmaama keessan galiin qabeenya isaanirraa dhiibamaa Finfinneen kanas geesse. Furmaanni ta'uu qabu lafaa fi qabeenyi qonnaan bulaan qabu seera qabeessa ta'ee fi akka kabajamu gochuudha malee gara Finfinnees ta'ee gara baadiyyaatti daangessuu miti jedhu hayyuun kun. Hayyuun seeraa kun dhimma mootummaa murtii seena qabeessa rakkoo barootaaf turu murteessine jedhe ilaalchisuuf yoo dubbatan rakkoon kanaan dura ture babal'ina daangaa Finfinnee fi buqqaa'insa qonnaan bultootaati. Daangaa sararsuun ammoo buqqaa'insa ture hin dhaabsisa jedhee namanu. Furmaanni ta'uu qabu lafaa fi qabeenya qonnaan bulaan qabu seera qabeessa ta'ee fi akka kabajamuu qabu gochuudha malee gara Finfinnees ta'ee gara baadiyyaatti daangessuu miti. Qonnaan bulaan Finfinnee keessas ta'ee lafasaa akka namni taasisuu yoo danda'ame murtoo sirrii ta'a. Gara godina addaattis daangeffamuun buqqaatii qonnaan bulaan ragaa ture dhaabsisuuf wabiin ta'uu jedhu ogeessi seeraa kun. Nutis kanumaan qophii har'aa xumurraa horaa bulaa. Lafee goota meeqa caabee yoonaan gaahee dhiiga barattoota meeqa dhangalaa'ee lafee taatee birroo laggaasee wagiifaa dhiiga eebbisa addunyaa Yoseef Kamachoo. Hin kenninu murree waan nuraan falmannaa seenaan nu gaafata lubbuu jaraa sanaa sheffiiree daamusee jaakamaa bagaanii gaaddiisa maasaafaa oolaa deemaa dambe. Mallammeen salphate hoomaan qabnee gaanii nu geesse kufee garaan saanii nuti sanyiin goota horteen waaqoo guutuu osoo nuti jirru. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.